Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota kuraa Oromoo Ashamaa harka fuunee hordoftoonni amantii biraa viidiyoo biraa qabadee deebi'eetiin jira. Viidiyoo irraa kana irratti maal qabattee nu dhufte jechuun keessanii naafoo Fatihaadhaan bahar ilmaan kee fudhadhuu hara biyyaa galii jechuudhaan itti dubbataa jechuudha. Fatihaan makiinaallee ni gurguraa jechuudhaan nama maallaqa naa fidanii dhufu jiranii jee namoota wal makiinaa irraa bitu wajjin akka wal marii taasisuu jiruu fi akkasuma inni galii ilmaan kee fudhadhuu ansiin jeetiin jira. Jarri kuni jarri silaa zaalimoonni kun ana bira kutanii hanga isaan balloofuu kakachaa jiraatan itti jiran ni argita. Ani yooniin waan takka balleesse ilmaan kiyya kana jechuudhaafiin hedduu takka rakkachaa jira, hedduu takka miidhamaa jira. Kanaafuu ilmaan kana fuudhiitii gara biyyaa ittiin galii jechuudhaan itti dubbata. Isiinis biyya tanaa amata meeqaan as keessa ture akkamittiin gara biyyaa gala jechuudhaan namni amata meeqaa biyya namaa tana keessaa taa'ee akkamittiin gara biyyaa gala waa meeqaan tamtu jira namni maal laan jedha jechuudhaan itti dubbatti. Inni galuu baattuu ani dhimmaan hin galleef ni beeyta, garuu ati ilmaan kana fuudhii gali jeen. Ani carraa biyya sadaffaatiin barbaaddachaa jira. Eeggachaa taa'u jira malee biyya kufte tana keessatti waan biraatiif ta'an jiru. Ammaan tana biyya tana keessa silaa haadha abbaa kiyyaa yaadee kaniin jiru. Haadha abbaa kiyyaa yaadee kaniin jiru silaa kaniin galu sababuma carraa biyya sadaffaa eeggachuu kana biyya namaa tana keessa taa'u jira. Kanaafuu biyya namaa sana ammaan tana yeroon gara biyyaa galu maalirratti hin galaa akkamittiin gala jechuudhaan itti dubbatti. Inninis galii jaan jechuu yoo ati galuu baattees ilmaan naati fuudhee galchee san booda asitti as deebi'ee ja'anii inninis ati kophaa teessee biyya sadaffaanatti ilaalla eeggattu taa'imtu jiraa miti ilmaan kana naaf fuudhee galchaa jaan. Haa taatu uummanni keenyallee akka koomentiidhaan ja'anitti namoonni irra guddaan yaadni isaanii yoo galtees walumaan fuudha waliin galaa malee kophaasaa as dhiiftee isa bira hin deemin jechuudhaan nama hedduu komentii akkasaniin barreessanii jechuudha. Dhugumatti yooniif kan dubbannu taate uummanni kun zaalimoonni hedduu akka bakka isaa yaachisee akka jiru isuma kanallee akka yaachisaa jiru maaliif marii kanallee inni isaan uummanni tokko tokko yaadni kana wal marii miidiyaa kana gubbatti ol baaftee maaliif lafatti gabbu'aa jechuudhaan mariin teessan lafa kara lafatti haa taatu jechuudhaan isaan kana dubbatanii isaan ammaan tana gara biyyaa galuu qabdi inni akka jiru kanatti adawwiin teessan isin gammaddii. Kanaafuu kunoo akkanatti isaan kana adda baafne makiinaa taatu gurgursiifne akkasuma wal dhabbiin yoo akkaataan miidiyaa kana irratti deemu waan gaariin taaneef jarri kun isin dhagahanii wal marii teessan gara lafaa godhadhaadha jechuudhaan itti dubbatan. Uummanni koomentiidhaan hedduu akkas jedhanii namoonni barreessanis ni jiranii kaanis wal fuudhatanii yoo galtan malee as keessa dhiiftee hin galin jechuudhaan itti dubbatanii jechuudha. Garuu waa meeqaa fi rakkoo dabaasii qabaan ammaan tana as keessa jiraachuun silaa wayinaaf wajji loltaa wayinaa wajji maal taata yeroo joottiin illee garuu ni beeka akkaataa itti naaf faayidaa qabdu. Ani ilmaan kiyya kana jecha rakkadde yooni waa balleesse illee jaan. Garuu nuti ammaan tana wanti godhuu qabnuuf du'aadhaan bira dhaabbachuu qabna. Isaan kanallee rabbi nagatti haa ta'u waan isa kana yaachisee qabeenya illee lalfaffacaasu addaan facaasan kanallee rabbi walitti isaa qabu. Rabbiin walitti isa qabee akkasitti isaa gammachiisu yannaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya wanni goonuu kana du'aadhaa. Isaan kanallee gammachuudhaan warra waliin jiraatu warra ilmaa isaanii guddifatu warra adawwiin isaaniitti illee rabbiin irraa haa qabu. Warreen akkasitti gammachuudhaan jiraatu rabbiin nuuf haa godhu yannaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.